Maatii guddaa keessattan dhaladhe. Abbaa, haadha, obboleettii fi obboleessa waliin. Ani maatii koof mucaa hangafadha. Umuriin koo ijoollummaa gaarii ta'eetu eegalame. Garuu guyyaan tokko rakkoowwan natti fidee ofii darbee deeme. Mararfataan kiyya gaachanni koo fi abbaan koo yaaddeessaa abdataan tasa du'aan nurraa adda ba'e. Ani fi obboleonni koo quxisuu ijoollee waan turreef duuti abbaa keenyaa hiika addaa nuuf hin kennine. Akkuma kaleessa yeroo abbaan keenya jiru jiraachaa turetti jiraachuu yaadne. Waan abbaan dhalasaaf gochaa ture haadha irraa argachuuf haadha keenya dhamaasuutti fufne. Kun Wayyituu Tafarraa Gadaa jedhamti. Dandeessuu koo, haadha koo, jabduu fi bareedduu turte. Kun immoo obboleessa kooti. Firaa'ol Yaaddeessaa jedhama. Isheen kunis obboleettii kooti. Hawwii jedhamti. Amma jireenyi isaa waliin itti fufeera. Nuti hundi daa'imman waan taaneef kan nuuf kenname nyaachuu, kan dhabneef boo'uu, yoo arganne immoo kolfuu qofa beekna. Waraana jireenyaa fi du'a gidduu jiru kana keessatti loltuu jabduu jeneraalli maatii keenyaa tokkittii haadha keenya Wayyituu turte. Bu'aa bayii hadhooftuu kana keessatti haati keenya qofaa ishee waggaa 6 dabarsite. Yeroon kun marfata jireenyaa maatii kootiif yeroo gadhee fi ulfaattuu turte. Jeneraaltittiin qofaa ishee nu guddisuuf, nu guddistee bakka guddaan nu ga'uuf sabbata jabeeffatte. Wayyituunis bakka abbaan keenya dhaqee deemte. Ani hangafa. Obboloota quxisuu 2 qaba. Hundi keenya ijoollee. Eessa deemna? Akka kaleessaa harka maatii eeguun hin jiru. Yoo eegnes wanti dhufu hin jiru. Kanaaf dirqama jireenyi natti kenne umurii daa'imummaatti itti gaafatamummaa gidduutti kan dhufe. Rakkoon hin dhaabbanne. Uleen gidiraa abbaa fi haadha malee naambise. Ammas obboleettii koo jiraatti narraa fudhateera. Hawwiin sirna guddifachaatiin biyyaan baattee ergamte. Dhaabbatni nurraa ishee fuudhe SOS jedhama. Yeroo dheeraatiif garama akka isheen geeffamte iyyaafannus argachuu hin dandeenye. Eessa jirti? Faransaay naan jedhaniiru. Maatii guutuu keessaas mana guddaa kana keessatti kan hafe anaaf obboleessa koo quxisuu Firaa'ol qofa. Dirqamni egeree keenya murteessuu, jireenya keenya geeddaruu, obboleessa koo barsiisuu, ofis barachuu akkasumas obboleettii koo barbaaduun ammas narra jira. Kun immoo mana fiilmii ani itti agarsiisee birri shaqqalachaatti ture. Kun bakka olmaa koo qofan turre. Bakka anaa fi aartiin akkasumas dandeettiin bohaartii itti wal argannedha. Hedduu daawwachuu fi yeroo koo hedduu asitti dabarsuun carraa afaan baay'ee barachuu na badhaase. Filmoota afaan Hindiitiin hojjetaman daawwattootaaf hiikeen maallaqa xiqqootti argachaa ture. Asittan daldala saamunaa jalqabe. Saamunaan gurgura. Gabaa danuu keessa garuu ammas maamila danuu malee firri danuun hin argamne. Jireenyi itti fufe. Bara 2018 Amboon qabsoof karaarra jira. Anis hirmaataa qabsoo kanaati. Obboleessa koo xiqqaa waan dhukkubaa tureef isa manatti dhiiseen gara hiriira nagaa deeme. Sa'aatiiwwan muraasaa booda garuu oduu rufachiisaan dhaga'e.
ammas duuti narraan cinne obboleessi koo xiqqaas qofaatti na dhiisee adeeme ni boqote sababni boqochuusaa garuu ammayyuu gaaffii kooti so'ani maali waaqni maaliif na uume akkamitti rakkoon nama tokkotti Samo Finfinnee keessa ndeema achi doo'eetti Finfinnee keessa ummanni keenya walitti qabame baay'atee dhaabbatee achi booda baasiin bicaa tokko fuuteetu ummata guurtee deemti maalidha jedhu callee dheedeen ilaali ummanni dhumu baasiin bicaa sunis deddeebitee dhuftee ummata guurtee deemti achi naman gaafadhe maalidha jennaan ay hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaati naan jedhan taadaa eessa deemu jennaan ay Burraayyuu fi Bishooftuu fi Sulultaa mana isaaniitti deemaa jiru. Inde hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa eessatti hojjetu? Finfinnee keessatti. Eessatti dhagalu? Burraayyuu fi Bishooftuu fi Sulultaa nan jedhu. Achiin booda immoo galgala mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneen kan Oromooti jedheetu magaalaa baase. Mangistii maalidha? Inde at least hojjettoota kee Finfinnee keessa manoota hin kennin Finfinneen kan Oromoo akkamitti taata? Inde Oromoon hojjettoonni kee mootummaa naannoo Oromiyaa. Hojii isaanii Finfinneetti hojjetanii Bishooftuutti dhagalu. Maalidha? Ara manatti kenni hojjettoota keetti mangisti ግርግርዲስ የዛሬው ቀልድ አይደለም ይደመጥ እዚህ ቲክቶክ ላይ ብዙ ልጆች አየው ከዛሬ ነገ ትተዋላችሁ ስል ጭራሽ አባሰባችሁ ከኦሮሞ ብሔር ወይም ኦሮሞን የሚወክል አንድ ካራክተር ትመርጣላችሁ ለዛ ካራክተር በዳሳ ወይንም ቶለሳ የሚል ስም ትሰጣላችሁ በቪዲዮዎቻችሁ ያ ካራክተር ሲያስር ሲገድል ወንጀል ሲሰራ ወይም ደግሞ የሰው ቤት ሲያፈርስ ታሳያላችሁ ከዛ በኋላ ኦሮሞ እንደዚህ እንደሚያደርግ አድርጋችሁ ለመሳል ትሰራላችሁ በቪዲዮዎቻችሁ እኔ ከቪዲዮዎቻችሁ ከምሰሩ ሰዎች ይልቅ የሚገርመኝ ኮሜንታተሮቹ ናቸው
ተው እንደማለት አዎ ትክክል ነው የሚል ኮሜንት ትሰጣላችሁ። ይሄ ትክክል አይደለም። አገዛዙን መጥላት መብት ነው፣ መተቸት መስደብ መብት ነው። ነገር ግን አገዛዙን አስታኮ ከ60 ሚሊዮን የማያንስ ትልቅ ህዝብ ላይ ጥላቻን መንዛት ዋጋ ያስከፍላል፣ በህግም ያስጠይቃል። አቁሙ። ትንሽ ላይክ እና ለትንሽ እይታ ብላችሁ ትልቅ ህዝብ ላይ የጥላቻ ቅርሻት መልቀቅ ዋጋ ያስከፍላል። ህዝብ አይሰደብም። አቁሙ። ይህን ህዝብ አትስደቡ። አቁሙ። ዋጋ ያስ ከሌሰሙ ማልተ ኤሴተኒ ኢኑማን ደማ መስቀል አደባባይ ሮንደም ሙጫወይ አንተ ና ናንጂ እሺ ጀደ እንደም ቢራ ና ናንጂ እሺ አባቴ ወየ ጀና ፍንፍኔ ማን ነው ናንጂ ፍንፍኔ የኦሮሞ ነው ጀደኒ ጎበዝ እናቱን ጎበዝ ናንጂ እሺ ጀደ እንደሙ ፈደን ጀደ ቆይ ዴቤ አቲ ገሮ ሰጅራታ ጀደኒ ሰበታ ናንጂ ዲካ አንተ ራሱ እናቱን ጀደን ቢራ ደኒ ማሊዳ ፍንፍን ሰበታ ታኒ ቡራዩ ታኒ ፍንፍኔ ከኦሮሞ ትጀቹ ማሊዳ ቆጣ ደማ ገላ ቦሌ ኑቲ ቶሌቱ ቦሌ አላ ቀብሶፍ ጀኔቱ አሳምቡሳኛ ቻካን ቦሌ አሎ ቀብሶፍ ጀኔቱ በቃ ፊንፊኔን ከኦሮሞ ቴራ ጀኖ ቦሌ ወለካ ማለ ቡራዩ ታኒ ፊንፊኔን ከኦሮሞ ቲ ማልዳ ቆጣ ቦሌ ወሉ ማላ አሳምቡሳኛና ግርግሪ ዲሳ ፎንሃ dhufeera jechuudha. Kuman kanaan dura sin jedhe yaaduuta community kana fayyaduu danda'a. Saba keenya sirriitti bashannansiisuu barsiisuu fayyaduu danda'an yaaduuta baay'ee qabadee dhufe. Ispeeshaalii kan kanaan kan akkaataa namatti guddate dokumentarii kanarraa isaan kan argan yaadanii kan keessa darbee waan baay'ee na barsiise. Kanas dargaggoota akka koo keessa jiraniif dargaggoota akka koo boruun isaanii dukkanatti ta'ee rakkachaa jiran.